hidhamaniif taasifamaa jirirratti hirmaannaan artistoota Oromoo guddoo mul'ate. Hedduun isaanii qaaman godinichaatti argamuun deeggarsa taasisaa turan. Amma immoo furmaatitti fuunfis qabu akka argamuu fi koonsaatii Eebila 23 Finfinneetti gaggeeffamuu qopheessaa jiran. Artistoota koonsaatii kan qopheessaa jiran keessaa tokko ta'ee Taadala Gammachuu dubbis waan isaan kakaas ibsuun eegala. Egaa kan nu kakaase rakkuma dhufa kanatu nu kakaase teenyeen mari'anne wanni ta'e kun takkaa umurii keenyatti sadarkaa kanatti hin dhageenye hongee inuma dhageenya inuma dhufa garuu sadarkaa sanatti hin agarre waanuma arginurraa kaanetti walgeenyee artistoonni Oromoo immoo maal gochuu qabnaa qoodni keenya maali jennee teenyee mari'anne tokkoffaa amma dandeenyu mataa keenyaan amma dandeenyu qooda keenya baachuudha kan lammataa immoo ogummaa nuti qabnuuni uummata keenya bira dhaabbachuudha waan jedhu irratti mari'anneet koonsartii gochuu irratti murteessine sanaan wal qabsisee faaruu hojjenne akka faaruu akka muuziqaa hojjenne waan beelaan kan wal qabatee waan uummanni gaafa rakkoon itti dhufu rakkoo walirraa baraaruu gaafa rakkoo wal bira dhaabbachuu meesejii waan akkasii kan qabu irratti walaloo barraa'ee qophaa'ee meeloodiin hojjetame isas artiistota hedduu wajjin taanee sanis qopheessaa jirra waan gaarii hojjechaa jirra dhuguma dubbachuudhaaf waan gaarii hojjechaa jirra yeroo gabaabaa keessatti immoo gabbaasni isaan dura sun koonsartiidhaan dura gabbaasne ni yaanna sagantiin sirba kana viidiyoo moo faayinaal vookaalii viidiyoodhaanis hin baasne viidiyoo hin baasne ni yaanna garuu namootni hedduun irratti galaniiru fakkeenyaaf karaa nama artiistota 5 ana dabalatee kaleessa faayinaal vookaalii galleerra namoota muraasa ta'an nama lamaan sadeetan qotaffaa isaan galanii booda viidiyoo reekoordi gochuu jalqaban waan irraa uummanni keenya illee gammaduu danda'e yaanna rakkoo kana akka fidee waaquma fidee dursaa waaqni waan kana nurraa qabbaneessu akkuma dhageessanitti akkuma dhagayaa jirrus roobnis nu roobaa jira garuu wanni kun waan ganna 2-3 duubatti osoo roobin ture waan ta'eef gannuma tokko roobeedhaan irraa ennee siyyaannu jabaannee hojjennee uummata keenya waan kana keessaa waaqa wajjin baraaruudhaaf ciccinee hojjechaa jirra gifti. Koonsaatii kanaan alaatti artistoonni hedduun gara Booranaa deemanii deeggarsa geessaa turanii maallaqni isaan koonsaatii kanirraa argachuuf deemtanii maalirra oola? Koonsartii irraa kan argannu wal qabatee SMSis Itiyoo Telekoomii wajjin waliin haasofnee qopheessineerra 655 kan jedhu lakkoofsa nu kennanii koodii isarratti abbaan danda'ee birrii tokkorraa kaasee haga danda'ee gumaachuu danda'a isaa fi waan koonsartii irraa argamu fi kan qooda mataa keenyan maallaqa walitti bubbuusne kana walitti qabne yoo bishaan bollaa baasne gara fuulduraatti rakkoon akkasiillee yoo dhufe naannoo tokko atleast baraaruu dandeenya bakka 2-3 tokko yoo goone maqaa keenyan maqaa artistoota Oromootiin kana goone qaamoleen kanallee hojjetan inuma jiru ennee yaanna garuu dabalataan waan gaariidha ennee bishaan bollaa baasne enneetti irratti qophaa'aa jirra. Koonsartii qopheessaa jirtanatti himtee jirtaa artistootii eenyufaatti irratti hirmaata? Artistiin Oromoo hundurratti hirmaachuu danda'a. Kun kan abaluu inni waan addaan qooduu qabnu garees hin qabu. Artistiin Oromoo hunduu irraa qooda fudhachuu danda'a. Maaliif artistiin kan sabaatii kan uummataatiin nama. Kanaaf kunimmoo wanti dhufe kun uummata keenya irratti dhufe waan ta'e sanuu hangafa keenya irratti dhufe waan ta'eef namni achirraa qooda fudhachuu danda'u hundi dhufee hirmaachuu danda'a. Hundi keenya irra caalaa amma baay'eedha lakkoofsa maqaa weellistoota yookaan artistoota irratti hirmaatan yoon ayyaamee sa'aatiin nun ga'u jedheetanan nama hedduu jira namni hafesoo jiraatee irratti dabalamuu danda'a jechuudha. Koonsartii tana namoonni irratti hirmaatu yookiin uummanni dhufee itti argamfaa jettanii yaaddu nama gameeddan. Egaa galma miiliyoonamitti yaadaa jirra galmi sun immoo nama 25,000 fuudha sana caalaa fuudhuu hin danda'u. Tikeetii dursineetti gurguruu jalqabna jechaa jirra waan tokko sirraa jira akkaataa tikeetii keenyatti gurgururraa kaanee wanni sun sanaa oliin taataanan yoo bokkaan nu daangessuu baate outdooritti gochuudhaaf yaadas qabna plan B qabna kanaaf egaa waan tikeetarraa kaana jechuudha akkaataa gurgurtaa tikeetarraa fi namoota achirratti hirmaachuu danda'urraa baay'ina isaatirraa kaanee iddoo jijjiiruulee dandeenya taa'ee plan A fi B qabna. Plan B'n opneerii gochuu dandeenya yoo bokkaan jiraachuu baate amma bokkaan rooba jira ji'a tokko booda yoo bokkaan itti fufe rakkisaadha bokkaan jiraachuu baannaan immoo outdoorii fa'aa gochuu dandeenya bakka nama hedduu fuudhu nama 40-50 fuudhuu danda'u yoo ta'e gochuudhaaf plan B karoora qabna. Ayyee ulfaadhu. Ayyee galatoon bitillee. Ulkeen dur jiraa jette Itoophiyaan ammoo jechee akkasii maal na dhibdee jechuun deebii kenniti. Ibskalee baasteen Itoophiyaan adeemsi Masrii labsii qajeelfamoota Suudaan dabalatee biyyoonni 3 bara 2015 mallatteessan kan cabsuu jette.
Muddamni dhalat kunin garamitti geessuu danda'a jechuun siyaasa bisaanii irratti qorannoo adda addaa kan geggeessan Profeesar Biraanuu Balachoo dubbifne. Adeemsa baratameedha. Yeroo isaanitti tolu kadhannaatiin, yeroo waan ta'u itti fakkaatutti ammoo sodaachisanii waan barbaadan gochuudhaaf yeroo hunda ni carraaqu. Kanaaf kun waan haaraa miti. Amma rakkoon maalidha yoo jettan dhimma biyyoota Arabaa taasisuuf waan lama yaalaa jiru. Tokkoffaan liigii Arabaa irratti akka isaaniif ilaalamu taasisuudha. Sababiin isaa liigiin Arabaa waajjirri isaa tokko Kaayiroo Masrii keessadha. Geggeessitoonni liigii Arabaa haga har'aatti turan hundi isaanis warruma Masriidha. Kanaaf carraa kana fayyadamuudhaaf irra deddeebiin ni yaalu. Lammaffaan fooramii galaana diimaa kan jedhanis kan jalqaban jiru. Fooramii galaana diimaa kana keessa ammoo Saawudii, Sudaan, Eritiriyaa fi Masriin keessatti argamu. Kabiyyoonni naannoo galaana diimaa keessa jiran garuu Itoophiyaa kan moggaatti qabeedha. Karaa kanaanis dhimma liigii Arabaa gochuu barbaadu. Nuti ammoo akka Afriikaatti lagni kunis akka Afriikaa keessatti argamutti biyyoonni laga kanatti dhiyoo jiranis Afriikaanota waan ta'aniif dhimmicha gara ajandaa Afriikaa naannessuu ni dandeenya. Inumaayyuu kun nuuf carraa gaariidha. Sababiin isaas Araboonni dhimma Afriikaa gidduu akka hin seenneef Afriikaanonni keessaayyuu biyyoonni laga Abbayyaatti dhiyaatan cimanii akka bahan gochuuf carraa nuuf uuma. Isa irratti nuti waan hin hojjenneefi malee dhageettii Afriikaatti qabaannu fayyadamnee dhimma Arabaa fi Afriikaa goonaan ni fayyadamna. Akkas goonaan Masrii afaan qabachiisuu ni dandeenya. Waan fedha ta'us dhimmichi ka biyyoonni sadan walii galan malee biyyi tokko adda bahee takkaa gara Ameerikaa, takkaa gara Baankii Addunyaa, takkaa ammoo liigii Arabaa geessuudhaan wanti fidan hin jiru. Akka waliigaltechaa keewwata 10tti dhimma hidha laga Abbayyaa keessa qaama biyyoota sadanii walii galan qofaatu keessa seenuu danda'a. Itoophiyaan hanga har'aatti ejjennoo ishee bifuma kanaan adeemsaa jirti. Kanaaf sodaachisuu baratameedha malee wanti adda ta'e gadi fidan hin jiru. Hidhi Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti waggaa 10 dura eegaltee biyyoota gadi ta'an Masrii fi boodkan ammoo Suudaan waliin walitti si buuse. Biyyoonni lamaan adoo waliigalteen hin jiraatin Itoophiyaan ijaarsitti fufuu hin qabdu jechuun akeekachiisan. Biyyoonni kunneen ijaarsi Itoophiyaan humna maddisiisuuf ijaartu madbisaan isaanii diqeessaa jechuun yaaddoo ibsu. Itoophiyaan hidhi kunin dinagdee fi uummata dukankee jiruuf tajaajila ibsa kennuu fi akkisii barbaachisu ibsiti. Humni ibsa qofaan maddisiisa barumsa bultii adda waldaa misooma Oromiyaa baratoota qaroo akka biyyaa fi addunyaa beekan baase. Manneen barnootaa qormaata biyyoolessa 12ffaa barana baratoonni isaanii hundinuu darban 7 keessa manneen barnoota bultii addaa keessatti argamu. Marsimoo Margaa man barumsaa bultii adda waldaa misooma Oromiyaa Adaamaatti argamuutti barate. Amma UST Georgia Institute of Technology haawii ijoollummaa isaa akka taa'e Aerospace Engineering barata. Dhaabbata kan seenuu fi baratoota 50 ol ta'an waliin dorgomee akka dabree yaadata. Biraanuu Gammachuu dubbise. Ituun mana barumsaa kanatti hin baranne ta'e carraa kana argachuun iyyuu natti ulfaataa kan jedhu amantiin qaba. Maaliif manni barumsaa suni gaafa barattoota bakka garaagaraa irraa walitti nu sassaabeetti nu barsiisanii kan isaan nuuf godhan keessaa tokko odeeffannoodha. Odeeffannoo namoota biyya garaagaraa jiraniin akka nuuf kennamu yerootti affeeranii namoota garaagaraadhaan odeeffannoon akka nuuf kennamu taasisu. Anis odeeffannoo kanarraa ka'een carraa kana hordofee argachuu danda'e. Mana barumsaa sakaan irraa maal adda godha bultii addaa sana? Barattoota ciccimoo Oromiyaa irraa walitti qabanii waan achitti barsiisaniif barattoota naamusa gaarii qaban, barattoota dandeettii garaagaraa qaban, barattoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii wajjin waan barannuuf tokko muuxannoo akka walirraa fudhannu, beekumsa garaagaraa qabnu akka waliif qoonnu, akkasumas manni barumsichi barsiisota ciccimoo ta'e dorgomsiisee waan fiduuf barsiisota muuxannoo fi dandeettii qabanii waan barannuuf mana barumsaa sana keessatti baratanii milkaa'uun baay'ee salphaadha jechuudha. Mana barumsaa bultii addaa irra ba'anii carraa iskoolaarshipii biyya alatti argatan akka kee kanaa jiru? Eeyyee biyyoota garaagaraa biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa keessa jiru akka carraa ta'ee biyya USC ani isa jalqabaadha. Garuu barataa baachii lammaffaa waldaa misooma Oromiyaa kan ta'e Raajii Ashannaa fi biyya kanatti innis carraa kana argatee amma gara Septembarii keessa dhufee asitti jalqaba. Akkasuma barattoonni Turkii jiran jiru, Roomaaniyaa barattoonni jiran jiru, Kooriyaa, Chaayinaa, Dubaay biyyoota garaagaraa keessa barattoonni bultii addaa faca'anii jiru jechuudha. Ammas nu boodaanis kan dhufaa jiran hedduutu jiru. Barattoota bara kana qabxii biyyoolessaa fudhatan keessaa barattoonni 21 carraa iskoolaarshippii isaanis Dubaayitti argatanii. Mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa kana carraa akkasii dhalootaaf uumuu isaa irratti maal jetta akkamitti ibsita? Ani mana barumsaa
bultii addaa qaroo Oromiyaadha jedheen ibsa. Qaroo uummata Oromoo sababni isaa barattoonni mana barumsaa kana ba'an Itoophiyaa irrattis addunyaa irrattis maqaa Oromoo kan waamsisan maqaa biyya keenyaa kan ol kaasanidha jedheen amana. Sababni isaa bara kana akkuma arguu dandeenye utuu manni barumsaa bultii addaan jiru ta'eeti qabxiin Oromiyaatti galmaa'u qabxii maal akka ta'uu danda'u